kadhattee dhumne waan ta'eef jabina keetiin hin dhumne waan ta'eef dadhabina keetiin baduu hin dandeessu. Namni tokko gaafa lammaffaa dhalatu akkaataa itti kaleessa haasa'uu danda'a garuu the way he responds guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramaa deema. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoonni IJOO miidiyaadha. Yeroo kana immoo yeroo muraasa qabnu keessaati yerootti sagalee Waaqayyoo walii wajjin qayyabannu ta'a yookaan galgala qayyabannaa macaafa qulqulluudhaa waliin qabaannu ta'a. Nu waliin turaan affeerraa keenya. Akkam oolmaa? Nagaadha akkamati? Durra isaa galatu. Nagaa galata Waaqayyoo akkam? Gaaffilee muraasa qabadheetan jiraarraa macaafuma qulqulluu irratti kan xiyyeeffate. Gaaffilee koo keessaati tokko faayidaan namni Yesuusitti amanuudhaan argatu maa inni yookaan bu'aa namni tokko Yesuus Kiristoositti amanuudhaan isaaf ta'u maali? Ayyaanniif nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Qayyabannaa macaafa qulqulluu akkamaatitti jalqabne keessaa immoo macaafa qulqulluu calluma inni lafumaa kaanee barsiisuu osoo hin taane gaaffii waan sammuu keenyatti tatta'u tokko tokko diskasii gochuudha yookaan immoo waliin mari'achuu dubbii macaafa qulqulluu dubbisuu Waaqayyoon kadhachuu jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya irraa namni gaafa amanuuf bu'aa maalii argataadha? Yesuus Kiristoositti amanuu isaatiin bu'aan argatu yookaan faayidaan argatu maali? Ayyaanniif nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu irra deebi'ee Waaqayyoo inni ayyaana nagaa nu baay'isee guyyaa irratti guyyaa nu dabalee guyyaa nutti Waaqayyoon jajannu guyyaa akkasii nu kenne maqaan isaa eebbifamu. Nuyi namoota jaallatameedha, namoota Waaqayyoo isaan filateedha. Yesuusitti amanuu jechuun hiikumsa inni jalqabaa waan argachuu hin dandeenye tokko argachuufidha. Keenyaaf namni yoo qarshii dhabe hojjetee qarshii argachuu danda'a. Yoo Waaqayyoo fayyaa kenneef. Yoo barnoota dhabe baratee sadarkaa barnoota isaa guddifachuu danda'a. Namni akkaataa kamittiyyuu wanti inni argachuu hin dandeenye tokko garuu jira. Inni fayyina bara baraa yookaan jireenya bara baraa isa jedhu argachuu jechuudha. Haala kamiin keessattiyyuu namni dhama'ee kadhatee soomee Waaqayyoo yaadee hojii isaatiin yaada mataa isaatiin fayyina yookaan immoo jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Fayyinni fi jireenyi bara baraa kun immoo karaa tokkotti argama. Karaan isaa karaa Yesuus Kiristoos jedhama. Innis namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya bara baraa, fayyina bara baraa, fayyina dhabuu hin dandeenye, jireenya dhabuu hin dandeenye. Jireenyi namni gaafa Yesuus Kiristoositti amanu fakkeenyaaf argatu jireenya bara baraati gaafa jedhanii Yesuus Kiristoos karaa jireenyaati waan ta'eef ittiin jireenyatti gala gara fuulduraatti galaa miti. Yesuus mataan isaa ofiisaa jireenya bara baraati. Kanaaf namni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun maal jechuu isa jedhu hiikuun nu barbaachisa yeroo biraa hinna ammas yookaan yeroo deebitee gaaffii qabaattee jiratti kaasuu dandeenya. Walumaa gala gaaffii jeneraalii lagaan ta'eef gaaffiin kun namni tokko Yesuus Kiristoositti amanuudhaan faayidaa inni argatu tokko jireenya bara baraa isa karaa ilmichaa isa karaa Yesuus Kiristoos kennamu abdii bara baraa ulfina bara baraa nagaa bara baraa boqonnaa bara baraa yookaan immoo fayyina bara baraa fayyina wabii qabu fayyinatti waamama qabu kan bara baraa kan to'annaan isaa Waaqayyoo ta'e kan eegaan isaa Waaqayyoo ta'e kan barsiisaan isaa Waaqayyoo ta'e argata. Dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf anaa fi ati amma ijoollee qabna. Nuyi maatii keenyaa fi geggeessitoodha. Waaqayyoo gaditti maatii keenyaaf geggeessa nutu geggeessa. Waa'ee aangootiif itti gaafatamaan ammatti Waaqayyoo gaditti eenyu anaaf si. Waa'ee kooluutiif itti gaafatamtoonni eenyu nuyi. Namni gaafa amanu namni tokko gaafa amanu maatii Waaqayyoo ta'e jechuudha. Namni tokko hin amanee jechuun amanaa ta'e jechuun Yesuus Kiristoositti amanee jechuun dhufee maatii Waaqayyoo ta'e jechuudha. Maatii Waaqayyoo gaafa ta'u itti gaafatamummaa isaatu kan eenyu ta'e jechuudha. Kan Yesuusiin ta'e. Kan Waaqayyoo ta'e jechuudha. Akka jechuun aangoonii fi kooluun yookaan ijoollonni keenya mana kana ala jiraatan. Sababiin isaa itti gaafatamummaan nutu soora, nutu eega, fayyaa isaanii, haala isaanii kan to'atu nuyi miti. Itti gaafatamummaan nurra jira. Itti gaafatamummaan nama amanee Waaqayyoodha jechuudha. Nama amane tokko ani hin danda'uu keessaa bahee jiraachuu hin danda'uu keessaa bahee dhukkuba bara baraa du'a bara baraa keessaa bahee dukkana bara baraa keessaa bahee gara ifa isa dinqisiisaatti gara jireenya isa dinqisiisaatti gara jireenya isa karaa Waaqayyoo argamu gara ifa isa dhaamuu hin dandeenye ifichi Yesuus waan ta'eef gara jireenya isa nyaatamee dhumuu hin dandeenye jireenyichi Yesuus waan ta'eef gara dhugaa isa baramee dhumuu hin dandeenye dhugaan sun Yesuus waan ta'eef gara dinqii isa laalamee dhumuu hin dandeenye dinqiin sun Yesuus waan ta'eef gara isaa dhufee jechuudha. Fayyinni argate kun jireenya inni argate kun amansiisaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa yoo ilaalle ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti ergee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti bu'aan cubbuu yookaan immoo karaa cubbuu wanta argamu du'a akka ta'e dubbateetu kennaan karaa Yesuus Kiristoos kennamu garuu
jireenya bara baraati. Kennaan sun kennaa tolaati jechuudha. Kanaaf amma namni tokko gaafa fayyu jireenya bara baraa argate yookaan immoo waan ofii argachuu hin dandeenye jechuudha. Amma jireenya bara baraa kun namni dhamaa isaatii yookaan hojjetee PhD hojjetee bira gahuu hin danda'u. It's not something like research miti. Amma WHO'n yookaan World Health Organization koronaan gaafa dhufe madda koronaa research hojjetee baase mini maddi koronaa eenyu akka ta'e research hojjete. Fakkeenyaaf dhukkubi koleeraa gaafa jalqabu maddi dhukkuba koleeraa kanaa maal jedhee tiriitimentii isaatii fi researchii babal'aa hojjesiisa. Namni gaafa du'atti galee yookaan gaafa cubbuudhaan du'e du'a bara baraatti gaafa galu researchii akkasii hojjete fayyina bara bara sana argachuu hin danda'u. Kanaafuu maal jechuudha Waaqayyotu waan namaaf waan namni hojii isaatiin argachuu hin dandeenye undeserved waan ta'e deserve gochuu kan hin dandeenye undeservable something Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos nuuf kennee dandeettii namaatiin waan hin argamne karaa Yesuus Kiristoos nuuf kennee fayyina bara bara jireenya bara bara. Dhaggeeffattoota keenyaa dhufaana jirtu jennee abdannaa ceesisaaf booda walitti deebina waliin tura. Daawwattoota keenya ceesisa daqiiqaa muraasaa booda walitti deebinee jirra. Gaaffilee yookaan maree nuti taasisnu ammayyuu akkuma itti fufetti jira. Gaaffii dabalataan ani qabu kan biraanii namoonni amantootuma dabalate namoonni anuma dabalate yeroo baay'ee jireenya karaa Yesuus Kiristoosiin argatan akka dhaban sodaatu. Fakkeenyaaf yoo cubbuu hojjetan yookaan jireenya kana akka yaaddootti ilaalama. Macaafni qulqulluun isa kana maal jedha? Akkamitti yaada turte fakkeenyaaf amma yeroo akka tasaa yeroo Waaqayyoo erga Kiristoositti amantee booddee yeroo akka tasaa cubbuutti kuftu yookaan dadhabina agarsiistu yookaan immoo nama wajjin walitti buutu yookaan yaadonni akkasii si mudatanii beeku yaada sana namootaaf jetteeti immoo waan si mudate irraa ka'ee na gaafata. Ofii makooyyuuma fakkeenyuma salphaa tokko yoo sitti hime nama wajjin wal lolee yookaan nama tokko gaddisiisee yoon har'a kufee cabee du'e mootummaa Waaqayyoo galuu koof galuu dhiisuu koo nan shakka. Shakkaa jirta sammuu koo keessatti hin galuu jedhee yaada garuu immoo maalla dhibe abbaan firdiyoo isatu beekan jedha. So inni kun yaaddoo namoota baay'eeti amma waldaadhaa maaliif Waaqayyoo si cabsa si dabsa maal si godhanii yeroo baay'ee waan dubbatanii fi yaaddoo sitti gasha. Isa kana macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafni qulqulluu isa kana maal jedha? Garuu gaaffii tokko qulqulleessanii dabarra. Ammatti akka tasaa yoo jette jireenya sana keessaa boqonnaa sana argattee yaaddoo qabdu sana keessaa baateetta moo ammayyuu yaaddoo sana qabdu? No, amma ba'eera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya asitti kan jennu namni tokko yoo akka tasaa dogoggora wayii uume namni erga lammaffaa dhalatee yoo akka tasaa cubbuutti kufe yookaan yoo akka tasaa akka jenne yoo akka tasaa cubbuutti kufe yoo dadhabina agarsiise sanarraa yaada garaasaa itoo hin haareffatiin yoo akka tasaa kufee du'ee firdiin isatti faradamu firdii akkamiiti isa jedhudha. Malee cubbuu jajjabeessaa jira jechuu miti. Cubbuun amanaan cubbuu hojjechuu ni danda'a gaafa jennu cubbuu haa hojjetu jechaa jirru jechuudha. Maaliif akka jenne namni tokko gara Kiristoosiin gaafa dhufu yookaan immoo jalqabuma isaa amantiin kennaa Waaqayyooti. Maal jedha Efesoon boqonnaa 2:8 irratti isinii ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii inni kun immoo kennaa tolaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti jedha. Isin karaa kan fayyifamtanii ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii inni kun immoo maalidha? Kennaa tolaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti jedha. Kanaaf namni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti gaafa amanu jalqaba namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaafis hojii hojjetu hin qabu jechuudha. Yaada mataa isaatii yookaan development status history wayii hin qabu. Kanaan dura waan geggeessaa ture waan deemaa ture waan
keessa deemaa ture du'a malee jireenya waan qabu hin qabu jechuudha. Kanaaf namni tokko erga Kiristoositti dhufee lammaffaa dhalate lammaffaa ofii dhalata miti namni lammaffaa kan isa dhalachiisu Waaqayyo. Amantii layyuu kan kenne eenyuunni Waaqayyo mitire Waaqayyotu karaa ayyaana Waaqayyo akka nu fayyinu godhe. So erga dhumnee gaafa dhumnee amannu hin amanne gaafa jennu waan tokko taanee inni sila maal taanee inni maatii Waaqayyootti dabalamne ijoollee Waaqayyo geggeessu taane ijoollee Waaqayyoo taane nama haaraa taane uumama haaraa taane uumamni inni kaleessaa sanyiin inni kaleessaa badee fannoo irratti du'e amma sanyii inni haaraan nama keessa jiraatu taane inni sanyii haaraan sun immoo sanyii isaa mirga Waaqayyoo karaa Kiristoos taa'e taane jechuudha. Nuyi amma karaa Kiristoos karaa hafuura keenya karaa Kiristoos mirga Waaqayyoo teenye jirra jechuudha. Kun namni haaraan dhalate kun garuu namni lammaffaa dhalate kun garuu foon hafuuraa fi lubbuu qaba. Hafuurri isaa lammaffaa dhalate jechuun foonni isaas lammaffaa dhalate jechuu miti. Kanaafuu foonni isaa lammaffaa dhalate hin dhalanne jechuun immoo foonni isaa cubbuu hojjetu jechuu miti. Hafuurri namaa gaafa lammaffaa dhalatu yaa'an bishaan jiraata hafuura sanaa wajjin namichaaf kenname hafuurri namaa jireenya namaa keessa yookaan lubbuu namaa keessa gaafa taa'u foonni kun immoo gatii dhiiga ilma Waaqayyoo gatii dhiiga Yesuusiin bitame jechuudha. Foonni gatiidhaan bitame kuni abdii lammaffaa dhalachuu qaba. Hafuurri keenya garuu maal ta'eera? Lammaffaa dhalatee sanyii karaa Kiristoos sanyii Waaqayyoo ta'eera. Lubbuun keenya immoo guyyaadhaa guyyaatti akka dubbii Waaqayyootti maal ta'a deema? Haareffamaa guddachaa deema. Foonni keenya immoo maal qabaa inni? Abdii deebi'ee lammaffaa dhalachuu abdii furamuu eeggataa jira. Amma gatiidhaan maal ta'eera? Gatiidhaan bitameera. Yommuu abdii isaa kanatti guddachaa deemu kana dadhabina agarsiisuu ni danda'a. Sababiin isaa ana maneera lammaffaa dhaladheera. Waaqayyoo lammaffaa dhaladheera. Osoo lammaffaa dhalatinis foonuma kanan qaba. Osoo lammaffaa dhalatinis akkaataan itti dubbadhu akkaataan itti yaadu kanuma. Haaluma kanaan. Garuu akkan itti kaleessa deddeebi'utti irra deddeebi'u. Maaliif amma sababa lammaffaa dhaladheef nama lammaffaa dhalateef kennaan kenname jira. Yaada haaraa, garaa Waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeenye. Yaada Waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeenye. Amma nuun ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo immoo ijoollee Waaqayyoo waan ta'aniif Waaqayyoon malee jiraachuu hin danda'an. Gara macaa qulqulluutti hin deebina luqqisootaatti. Fakkeenyaaf isa kana isa jalqabaa Yohaannis boqonnaa 3:9 irraa hin argatu dhaggeeffatoonni keenya. Foonni keenya kun garuu guyyaadhaa guyyaatti maal ta'a deemaa inni haareffamaa deema. Haareffamaa gaafa deemu inni hafuurri kee eenyummaan hafuura keetii eenyummaa karaa hafuura keetii argatte suni foon kee kanarratti maal ta'a deema karaa foon keetii kana bakkeetti baafa. Dispilay ta'a namootatti agarsiifamaa deema. Namoonni kaleessa jireenya kee beekan gaafatti Kiristoositti guddataa deemtu maaltu akkas godhee dureetti jedhu. Duree maaltu akka godhee jedhu. Wabii amma fakkeenyaaf waggaa 5 dura namni na beekuu fi amma namni na beeku garaagara ta'uu danda'a. Wabii maaltu akkas godhee wabii kana akka godhe Kiristoos irraa lammaffaa dhalachuudha. Wabii ta'uu fi akkasuma godhe miti. Dubbii Waaqayyoo irraa sanyiin bandirraa lammaffaa dhalachuudha. Siin kan akka godhe sanyiin bandirraa lammaffaa dhalachuudha. Inni immoo maal akka dubbii Waaqayyootti guyyaa guyyaatti yaada garaa keenyaa haareffachaa deemudha jechuudha. Namni tokko gaafa lammaffaa dhalatu akkaataa itti kaleessa haasa'uu danda'a garuu the way he responds guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramaa deema. Sababiin isaa maaliifi sababii lammaffaa dhalateef. Keenya tokkomsee kaayee asumaanii gara gaaffii sadaffaatti dabara. Boqqolloo facaasee akiiti yookaan naqii dhaabi bishaanitti naqi. Boqqolloo kan biraa immoo gara garasiitti xaa'ootti naqi. Boqqolloo isa kamtu dafee guddata? Isa xaa'oo qabu. Isa xaa'oo qabu miti? Inni xaa'oo hin qabne kunis garuu boqqolloodhuma garuu akkaataa guddina isaatu garagara malee hama guddata. Boqqolloo inni xaa'oo qabu suni isa dafee guddatu isa akka ija gaarii isa kennu akka ta'utti isa guddateedha. Boqqolloo inni xaa'oo hin qabne kun garuu daagii taatee guddatti. So maan namni keenya xaa'oon jireenya keenya dubbii Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo xaa'oo keenya. Sagalee Waaqayyoo gara Kiristoos isa dafee nu guddisuudha. Kadhachuun keenya obbolootaa wajjin dubbii Waaqayyoo qayyabachuun keenya iddoo walitti qabamu obbolootaa waldaan kiristaanaa kanaaf lafarra jirti. Xaa'oo facaasu xaa'oo amantoota xaa'oo naqu dubbii Waaqayyoo warra dubbicha hin amanne warra hin beekne biraan gahu. Akka kanattiintu yaada garaa keenyaa haareffachaa guyyaadhaa guyyaatti haareffachaa gaafa deemnu gara Kiristoositti guddachaa deemna jechuudha. Kanaaf amma egaa gaaffii keetti gaafa deebi'u ati Kiristoos irraa lammaffaa dhalachuun hojii kee miti. Hojii keetiin dhuftee lammaffaa hin dhalanne hojii keetiinis deebitee achi keessaa bahuu hin dandeessu. Kadhattee dhumne waan ta'eef jabina keetiin hin dhumne waan ta'eef dadhabina keetiin baduu hin dandeessu. Poointii guddaan iddoo kanatti jiru garuu waan tokko jira. Namoonni gaafa dubbii Waaqayyoo dhugaa Waaqayyoo akka itti dubbatamu baduu hin dandeessu waan ta'eef cubbuu hojjedhukaa jechuudhaaree jedhaniitu dhugaa kana gar tokkotti maqsu. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e mucaa Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Fakkeenya salphaa tokko sii kaaseen xumura. Namumti dhalatee magaalaa Damdolloo keessa jiraatuuf namni dhalatee magaalaa Finfinnee keessa jiraatu tokko
Namni dhalatee magaalaa Finfinnee keessa jiraatuuf namni masaraa mootummaa Itoophiyaa keessa jiraatu tokko naamusa isaa, professionalizimiin isaa, akkaataa inni itti reaaktii godhu Waan hundi isaa tokko miti. Maaltu tokko hin goone lafa inni jiru. Iddoo inni jiru gaafa jedhu immoo inni masaraa mootummaa keessa jiru pirinsipilii masaraa mootummaatiin gaggeeffama. Namni masaraa mootummaa Itoophiyaa keessa jiruuf namni masaraa mootummaa Ameerikaa kana keessa jiru tokko wal caala. Nuyi amma masaraa mootummaa Waaqayyoo keessa jirra. Namni lammaffaa dhalate ijoollee Waaqayyoo masaraa mootummaa keessa jiru. Masaraa mootummaa Waaqayyoo sanatti garuu pirinsipilii masaraa mootummaa sanaatu jira. Pirinsipilichi immoo nama pirinsipilicha ofii guuchisee itti fudhata. Egalee masaraa sanatti garuuni pirinsipilicha guutuudhaaf dhamaatiin qaba. Waaqayyootu ulaagaa sana si guuchiseetu achi keessa si galfata. Kanaafuu nuuni fayyina keenya fayyinni nuyi karaa Kiristoos arganne amantii nu jireenyi bara baraa nu karaa Kiristoos arganne jireenya nuyi nurratti hundaa'e miti nurraa isa dhufe miti. Jalqabisaas dhumisaas hamma dhumaatti fayyina keenya jireenya keenya irratti kan eegu Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf nuyi amanaan maal fayyina keenya maal gochuu dandeenya? Kanaaf ammati Kiristoositti amantee lammaffaa dhalattee kaatee akka tasaa cubbuu ta'e tokko hojjettee yaada garaa keetii waa cubbuu sana ispeesifikii waa cubbuu sanaaf yaada garaa keetiin haareffatee yoo duute foonii yoo lafa kanarraa dabarte cubbuun kee suni jireenya bara baraa si dhabsiisa moo si hin dhabsiisu? Nan dhabsiisu. Maaliif si hin dhabsiisu? Jireenyi bara baraa Waaqayyoo matu siluma na filatee naaf kennee jira. Ati immoo sababa si filateef Sababan mucaa ta'eef, sababan ijoollee Waaqayyoo ta'eef. sababa Waaqayyootu jireenya bara baraa si kennee hojii keetiinis dhabuu hin dandeessu. Garuu immoo cubbuu sana hojjechuunis hojii kee miti. Eenyummaa kee miti. Kanatu ibsa. Kamittiin ibsa? Harreen harree waan taateef maal taati? Hin alaaktifni. Harreen akka sareetti duutuu hin dandeessi? Hin dandeessu. Sareen akka isheen duttu kan godhe maayin? Eenyummaa saree sanaati. Harreen akka isheen alaaktu kan godhe maayin? Eenyummaa harreettiiti. Namni eenyummaa cubbuu yoo qabaachuu baate cubbuu sana keessa qabamee jiraachuu hin danda'u. Waa'een eenyummaa yeroo waa'ee cubbuu gadi fageenyaa ilaallu eenyummaa ilaalla waan ta'eef. Nu karaa Kiristoos maal taane jennee amma eenyummaa keenya jijjiirranna. Eenyummaa nuyi itti jijjiiranne sun immoo eenyummaa cubbuutti qabamee jiraatuu fi eenyummaa Waaqayyoon gaddisuu danda'u miti. Nuyi mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyootu nu keessatti ulfaata. Harka keenya kanaan Waaqayyootu ulfaata. Dubbii keenyaan Waaqayyootu ulfaata. Yaada keenyaan Waaqayyootu ulfaata. Barsiisa keenyaan Waaqayyootu ulfaata. Tajaajila keenyaan Waaqayyootu ulfaata. Hojii keenyaan Waaqayyootu ulfaata. Waan hundumaa keenyaan eenyu glorify Kiristoos Waaqayyootu ulfina isaa argata jechuudha. Qaansaa eebbifamu. Ameen. Ameen.